Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya baga nagaan nu eeddan dhiyaadhaa isiniin jecha oduu amma isinii qabannee dhiyaannee jirru oduun keenya kaarraa waraana bilisummaa Oromootii fi waraana mootummaa PP jidduutti Shiniin mirga namummaa Itoophiyaa fi gumiin mirga namaa Itoophiyaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo ammas mariif ilaalcha akka kennan yaadachiisan. mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti kan geggeessame mariin marsaa lammataa waliigaltee irra tuungaamiin xumuramuusaa qaamoleen lamaan kibxata kaleessaa ibsuun isaanii ni yaadatama. mootummaaf garee finciltootaa gidduutti walitti bu'iinsi jiru dhiibbaa mirga namaa hedduu dhaqqabsiisaa akka jiru ta'uu ibsuudhaan walitti bu'iinsi sun furmaata karaa nagaa akka argatu irra deddeebi'uudhaan dubbataa turuu isaanii kan ibsan waaltaaleen mirgoota namaa mariin Taanzaaniyaa waliigaltee malee xumuramuun nu yaaddessee jechuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Ittaantuu Komishinarri Komishina mirga namaa Itoophiyaa Raakeeb Massala ibsa VOA'f kennaniin mariin sun bu'aa malee xumuramuun dhiibbaan mirga namaa akka itti fufu akkasumas rakkooleen daran akka hammaatan taasisaa jedhan. Marii Taanzaaniyaatti geggeessame sana abdatanii akka turan ta'uu kan ibsan ittaanaa daayirektarri gumii mirga namaa Itoophiyaa Tasfaayee Gammachuu milkaa'uu dhabuun marii sana daafoonni fidu akka isaan yaaddesse dubbataniiru. Kibxata onkoloolessa 21 bara 2016 qabee mariin marsaa lammataa torban lamaaf geggeeffamaa ture itoo waliin galiin xumuramuusaaf gareen lamaan walii isaaniitti gaafatamaa taasisaniiru. Tokko sakaanitti quba qabuun ibsa qeeqaa kennaniin waa'ee mariin sun itti fufiinsa qabaatu garuu waan jedhan hin qaban. Innumaayyuu mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiiwwan walirraa hin cinne fudhachuudhaan dirqama isaa heeraa ka biyya cimsuu nan bahaa yoo jedhu waraanni bilisummaa Oromoo gamasaan mootummaan Itoophiyaa bu'aa ofii barbaadeef haala mijeessuu waan dadhabeef carraa seena qabeessi ituun milkaa'in hafe jechuunsaa walitti bu'iinsi sun itti fufiinsa qabaachuusaa kan mul'isu. Walitti bu'iinsa sana furuudhaaf mari'achuu malee filmaati kabiroon hin jiru jedhan Komishinaritti ittaantuun Komishina mirga namaa Itoophiyaa Raakeeb Massala gama isaaniin mariin sun akka itti fufu waamicha dabarsaniiru. Ittaanaa daayirektarri gumii mirga namaa Itoophiyaa Tasfaayee Gammachuus qaamni lamaanuu ammas mariidhaaf ilaalcha kennuu qabu jedhaniiru jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera. Bulchiinsa mootummaa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa godina Hadiyaa magaalaa Shonee keessatti barsiisonni miindaan keenya yeroon nuuf hin kaffalamne jechuun gaaffii dhiyeessaa turan 10 guyyaa kaleessaarraa jalqabee hidhamuu isaanii barsiisonni himan. Waajjirri poolisii bulchiinsa magaalaa Shonee gama isaatiin barsiisonni hidhamanii jiran 5 qofaa ta'uu hime isaanis daa'imman hiriira nagaa akka bahaniif kakaasuu isaaniitiin jedheera. Barsiisonni bulchiinsa magaalichaa garuu hojiin seeraan alaa nurratti raawwatame ka'e dhibee keenya himachuu keenyaan bulchiinsi magaalichaa mirga yaada keenya ibsachuu nu dhorkeeraa jedhan. Barsiisonni 697 ji'oota 3 darbaniif miindaan hin kaffalamneef sababa kanaanis manneen barnootaa bulchiinsa magaalichaa jalatti argaman 11 cufamuun barattoonni 27,000 ta'an mana barumsaa osoo hin jalqabin jiru. Hoogganaan biiroo barnoota bulchiinsa mootummaa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa obbo Antana Bafiqaaduu dhimma kanarratti gaafatamanii miindaan barsiisotaa sababa hanqina baajataarraan kan ka'e yeroon kaffalamuu dhabuu isaatiin aanaa addaa xambaaroo dabalatee godinaaleen kanneen akka Hadiyaa keessatti hanga ammaatti hojiin baruuf barsiisuu hin jalqabin jira jedhanii jiru. Rakkoo kana furuufis tattaaffiin taasifamaa jira jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Keeniyaan dhaabbilee mootummaa 35 gara dhuunfaatti naannessuuf akka jirtu pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo beeksisan. Tujubeen dabalata oduu kanaa nutti himti. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo mootummaan isaanii jijjiirama seeraa hordofuudhaan oomishtummaa guddisuuf jecha dhaabbilee mootummaa 35 biirokiraasii mootummaa gidduutti danqaman gara dhuunfaatti dabarsuudhaaf qophii ta'uu kamisaarraa ibsaniiru. Mootummaan isaanii ji'a darbe ibsa piraayivetaayzeeshin yookaan ka dhuunfaatti jijjiiruu fooyya'ee seera ta'e ka dhaabbilee mootummaa dhaabbilee dhuunfaatti gurguruun salphaa taasisu mallatteessee ture. Labsiin fooyya'e kun hirmaannaa dameen dhuunfaa dinagdee keessatti qabu ol kaasuu irratti ka fuulleffate ta'uu pirezidaantichi yeroo sirna mallatteessuu sanaa ibsaniiru. Ruutoon dhaabolee jalqabaa 35 adda baasneerraa jechuudhaan Naayiroobii keessatti ka wal ga'an itti gaafatamtoota gabaa aksiyooniif ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis mootummaan dhaabbilee mootummaa gara 100 ta'an ilaalchisee filachuudhaaf qorannaa geggeessaa akka jiru ta'uu ibsuudhaan dhaabbileen bu'aa guddaa argamsiisan hedduun isaanii biirokiraasii mootummaa keessatti danqamaniiru yookaan tajaajilli isaan kennaa jiran damee dhuunfaatiin yoo qabame haala gaariin dhiyeessuu danda'u jedhan. Carraan kun akka jiraatu ni taasisna jedhaniiru. Humni dinagdee Afrikaa bahaa kun kaazinaan mootummaa dhumuu qaala'insi jireenyaa hammaachuuf sharafni maallaqaa kufaa adeemuun baasii liqaa ishee deebisuudhaaf gatiin ol ka'uu dabalatee qormaata hedduutu mudachaa jira jedhaniiru. Dhaabbanni maallaqa sadarkaa addunyaa IMF ji'a kana keessa Keeniyaaf liqii doolaara miliyoona 900 miliyoona 38 irratti walii galuu isaa ibsee jira. Keeniyaanis bara dhufu deebisuu ka qabdu boondii yuuroo biliyoona 2tu ishee eeggata. IMF itti dabaluudhaan mootummaan Ruutoo dhaabolee damee uummataa keessumaa kanneen humna Jiloo Goobanaa duraan itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa Gooroo Doolaa akka turan dubbatu. Mormii hundeeffamaa godina Boorana Ba'aa aanichatti mudate hordofee aangawoota warra to'annoo jala oole keessaa tokko ture jedhan. Nuti amma sadaasa saddeet hambata xixiqqaa darbe ganama naannoo sa'aatii 4tti. Akkamitti hiikamtan? Yeroo nuyi kanitti akkaataa nu mariisisanitti dhimmi kun mariidhaan akka hiikamu rakkoo aanaa kanaan wal qabatee jiru barnooti baratamaa hin jiru hojii mootummaa waajjirri fayyaa hojii keessa hin jiru rakkoo cimaa deemaa jira. Kanaafuu isa kana mariitiin hiikuu qabnaa karaa mariitii hiikamuu qaba. Isinis daa keessa taa'uurra marii kana hirmaattanii wajjin
rakkoo kana hin nuuf jennee hin baanne waan jedhamu dubbatamaa garuu dhimmichi isaa abbootiin gadaas Gujii dhufanii Oromiyaa irraa jaarsa biyyaa beekamaa obbo Hayilee Gabree kan jedhamus baan guutuu as ture cuma faana abbootii gadaa faanti nu kennan. Obbo Addisuu Ibrahim aangawa waajjira fayyaa Goorodoolaa duraaniiti. Isaanis aangawoota hidhaarraa sanbata darbe gadhiifaman keessaa iyyuu. Walumaa galatti naannoo nama 18 kan hidhame nama 18 keessaa namni tokko kayyoo hidhaadhataa naannoo kanatti hojii bira hojjetu kan bahee jira achi namni 14 bakka tokko baane dhiyeenya kana. Nuti hidhaa keessa turre akkamiin maal akka hojjetame maali akka wal dubbatan nuti hin beeknu garuu yaa beektotaa fi abbootii jaarrolee biyyaa isaan waliin dubbataniiti akka baanu kan ta'e wabii maalii wanti dhamee leenjii akkanumaan nu adhiisan. Yoo hojiin kaa jalqabamu ta'e hojiitti deebi'uu rakkoon qabu hojiitti hin deebitanii hojii keessan deebi'aa hojjedhaa jedhanii akkasitti qabaane waajjirri kam yoo baname hojiitti deebi'uun wanti dhoogamu tokkollee waan jiru nutti fakkaatu akka yaadaatti. Obbo Addisuun akkasumas obbo Miidhagduu Jiloo aangawa waajjira barnootaa duraanii ammas aanaa Goorodoolaatti tajaajilawwan adda cituun yaachisaa ta'uu rakkoon jirus mareen furamuu akka qabullee dubbatanii jiran. Jiraattonni aanaa Goorodoolaa hiikamuun aangawoota kanaa gaarii ta'uu dubbatanii garuu ammas haalli aanichaa yaaddessaadha jedhu. Dhimma kana ilaalchisee obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa yeroo darbe ibsa saba himaaleef yoo kennan hundeeffamni godina Booranaa Bahaa gaaffii uummataa deebisuuf kana keekee jedhanii rakkoo ammaa Goorodoolaatti mul'ataa jira jedhameef ammoo akkas jechuun deebii kennan. Tajaajila isaatti siqataa ta'e kennuudhaaf kiiloomeetira hedduu kan deemu kiiloomeetira 15tti 30tti deebisuun badooma qaba jennee yaadnu jechuudha. Kanaaf caasaan mootummaa achi jirus itti siqeenyaan dhimma kana gaaffii yoo jiraates karaa seeraa dhiyeessuun hin danda'ama. Gaaffiin uummataa yoo jiraates uummanni gaaffii isaa dhiyeeffachuu hin danda'a. Garuu bu'uuraalee misoomaa akka hojiitti hin galle manni barnootaa akka hin baranne tajaajilli mootummaa akka hin kennamne taasisuun immoo uummata miidhuudha jechuudha. Kanaaf warroonni kana godhanis gocha isaaniirraa akka of qusatan dhaamuu barbaannaa jechuudha. Kanaaf hojiin ganda agamsaa jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 10 bara 2016 wiixata darbe humnootni mootummaa fi hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo shanee jechuudhaan mootummaa waamu erga barii sa'aatii 12 jalqabee dhukaasa walitti banuu isaanii namni bilbilaan maqaan isaanii obbo Waaqumaa Gammadaa akka jedhaman sagalee Ameerikaatti himan dubbatanii jiru. Erga dhukaasni qaamolee wal waraanan lamaan jidduutti dhaabbatee booda namootni nagaa 4 humnoota mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamaniin ajjeesamanii jechuun itti dabaluun dubbatan. Waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromooti walitti dhukaasa makalaakaa jechuudha. Baayisaa Margaa kan jedhamu abbaa ijoollee torbaati. Hojjetaa warshaa sukkaara fincaati. Opereetera ogummaan isaa. Tokko immoo Tollee kan jedhamtu haadha manaasaa hojjetaa madha. Tokko immoo abbaan manaasee hojjetaa yerooti haadha mushaa jedhu. Maatii qabuun isaanii makalaakiyaan yookiin humni raayyaa ittisa biyyaa mishigii qophoratee jira. Naannoo yeroo sana gadaa keessaa as ba'an egaa iddoo horii irraa dhufna ilmaa irraa dhufna utuu inni jedhee harka isaa ol qabeetti argisiisuuti egaa isaa fi dubartii lama wal faana tasaasaan humni raayyaa ittisa biyyaa rukkutee ajjeese. Namni lubbuun isaa kan biraan darbe immoo namni daandii imaluuf buufata konkolaataa keessa ture jira. Afurii walumaa galatti. Haati warraa isaanii haadha ijoollee afurii taate dura ajjeesamuu dubbatu obbo Zarihuun Jinfeessaa namni jedhamanii fi gandaa agamsaa keessa jiraatan. Guyyaa sana ganama yeroo jeeqitiin ture jechuudha wal falmii isaan gidduutti. Mana turre erga lolli tasgabbaa'ee booda naannoo sa'a 9 horii waan qabnuuf dubarootuma warra achii horii qaban faana daqiiqaa 30 fi 40 gidduu deemsa karaan sun jechuudha. Yaasnee marga filaannee kana jennu wal gurmeessanii dubartoonni sa'a 9 booda ol ba'an horii sassaabbatanii asii gadi deebi'aa ta'u kanis jechuudha. Lubbuun isaanii kan darbe tokko baay'isaa margaa jedhama ollaa makeenyadha. Tokkos immoo dubartiin tokko jirti. Walma faana bahanii waraana dhagaa maatii rukkutaa. Ani gaafas nama sadi. Maatii manaa koo hojiin qabdu garuu tajaajiluma horiitiin jiraannaa ijoollee 4 qaban. Bulchaan aanaa Sulula Fincaa obbo Sanyii Biqilaa dhimma kana irratti gaafatamanii deebii kennaniin akkas jedhan. Itti bu'iinsa kanaan kan wal qabate humna abaa oolchanii magaalaa irratti kan dhufee dhukaasa bane. Dhukaasa baname kanaan dhagaa warshaa rukutamuu irra gahee jira. Taankiriin kan ixaan olii qabatu jira. Ammalaa qabatu jira. Kanaan kanarrallee miidhaan gahee jira. Namoonni nagaa dirree waraanaa keessatti qulqulluun miidhamuu ni danda'a. Kan miidhameeru ni jira. Ammaaf baay'ina isaanii kan adda hin baafanne yoo ta'e iyyuu qabatamaan kan nuti argineerru nama 2 achi as dhukaasa gara magaalaatti raawwatame irraa diinarraatiin kan du'eeru qabatamaan kan beeku qaba jechuudha. Ajjeestitti jedhamee qaqqabamee to'atameeru hin jiru. Dhimma kana irratti kan gaafataman dubbii himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii deebii akkas jedhu kennanii jiru. Naannoo sanatti nuti lola banne qabnu garuu yeruma mariin sun gaggeeffamu gidduutti waraana bal'aatti nurratti baname. Bakka Oromiyaa guutuutti nutis ofirraa ittisne. Bakka amma jette kanatti akka hojjettoonni warshaa sanaa 3 ajjeefaman dhageenyee turre. Taa'umni sirnichaa bakkuma naannoo waraanaa nama arginu nama nagaa dargaggoo manguddoo jaarsaaf jaartotuun jedhiin gara jabeenya dhimma raashan ijoollee haadha naannoo waraanaatti arginaan qabatee uuma ajjeesa. Kuni gocha naannoo Oromiyaa keessatti babal'achaa dhufee jirudha. Waan nama baay'ee yaaddessuudhas. Waraanni sirnichaa kuni alillaa bal'aan irratti banee waraannis ajajoonni dirree irra jiranis waan isaan gochuu qabanii ofirraa ittisuu fi godhaamu ture. Hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo
Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsa waggoota 5 darban keessatti taasifamaa tureen lubbuun namaa baduu fi qabeenyi manca'uu gabaasamaa turee jira. Torbanoota muraasa darban keessatti humnootni lamaan Taanzaaniyaatti waliin mari'achaa kan turan ta'us